Namoota fuudhee akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtanii baga nagaan gara chaayinaalii kootii dhuftanii jalqaba irratti jaalattanii fedha keessanii waan laaltaniif guddaa isin galateeffadha sinan jaaladha sinan kabaja galatooma inni biraamoo maalinni viidiyoo koo yoo jaalattan jechuudha subscribe godhuudhaan milikkita mallattoo bilbilaa san gadhuquudhaan namoota biraatiif illee sheerii godha jechuudha yoo si fayyadee jiraate jechaadha waan tokko yoo irraa barattan anna waan tokko isinitti mun barbaada afaan amaariffaatiin nan hojjedha viidiyoo waan kun immoo akkasiin hin arsine abdiin qaba jechaadha akka hin aarre maaliif afaan hin danda'u nan odeessaa haasa'aa jechuudha yeroo baay'ee gaafii waan na gaafattaniif oromiffaaniif ijoolleen tiktok irratti gaafii na gaafattanii gaafii keessan isiniif deebiseen jira afaan oromiffaatiinis nuuf hojjedhu waan naan jettaniif afaan oromiffaatiinis isiniifan hojjedha jechuudha wanti beekuu qabdan zarummaa yookiin immoo gosummaa kan hin jaaladhu waan akkasii jechuudha fakkeenyaaf ani oromoodha nama amaara tokko hin jibbu jechuudha anaaf hundum ilmoo namaa kan ta'e hundumti kan bareedus kan hin bareednes hundumti isaanii anaaf qixa jechuudha kanaafu warri ani afaan amaariffa dubbachuun koo sin aarsu asumatti dhiifama sin gaafadha jechuudha homaa gochuu hin danda'u nama hunduma gammachiisuunis hin danda'amu jechuudha kanaafu dhiifama sin gaafadha akkasiin hin aarreef jechuudha maaliif haaruun qabdan namni hundumtuu yaada garaa garaa qaba miti kun waa'ee gosummaa kan deeggaru jiru jechuudha kun immoo wanta akkana kan hin jaallanne jiru hundumtuu akka yaada isaatitti jiraata jechuudha biyya lafaa kanarra ani gama kiyyaan zaranyinati yookiin immoo gosummaan jaaladhu maaliif ani uumameen jira gosa kootis yookiin immoo sanyii koo filadheeti miti kan addunyaa kanarratti gadi dhufe jechuudha ani oromoodha okay garuu nama amaaraa ta'e tokko hin jibbu jechuudha yoomiyyuu taanaan maaliif gosummaan jaaladhu hundumaan jaaladha hundumaan kabaja namni oromoo tokko yoo badaa godhe badiisaa san daggafu namni amaaraatis tokkos ka'ee yoo wanta badaa godhe badummaa san hin daggafu yookiin hin deeggaru jechuudha isin galee miti inna dhiifama naa godha wanti akkasii afaan amaariffaa dubbachuun koo sin aarsu jechuudha inni lammataa wanti ani garanatti dhufeef jechuudha har'a wanti ani odeessuu dhufeef harri rifeensa harri qabu yookiin immoo harriin akkamitti dhufa akkamitti balleessuun danda'ama jettanii ijoolleen baay'een gara TikToktii fi gara YouTubeetiin na gaafatanii jirtu jechuudha jalqaba irratti harriin kan dhufu umuriidhaan umuriin keessan waggaa 30 ol waggaa 28 ol yoo ta'e umuriidhaan isinitti dhufa jechuudha harriin isinirratti biqiluu danda'a akkuma umuriin keessan dabalaa deemuun harriin keessan illee baay'achaa deema jechuudha inni biraa garuu harriin kan dhufu jechuudha yaada qabda yoo ta'e baay'ee tokko aartan hin dabbaramta yoo ta'e jechuudha harriin isin irratti ba'a kana namni kamiyyuu ati dooktorii miti akkamitti beekuu dandeessanii naan jechuu dandeessanii akkuma isin hin jedhe biyya lafaa kanarratti wanta baruu barbaadan hunduma baruu hin dandeessan maaliif ani wanta beeku tokko isiniif dabarsee jira fudhachuu dhiisuun mirga keessan anis akkasuma dirqama ani dooktorii ta'uun qabu namni bira yoo barsiisu dhaga'een jira yookiin immoo googilii godhee argadheen jira karamiinuu taanan jechuudha wanta baruu barbaadan wanta gaafii isinitti ta'u hunduma argachuu hin dandeessan jechuudha interneetiin jira waan ta'eef kanaafuu warroonni nama tuffattan yookaan immoo nama hin deeggarre jechuudha hojii keenya hin deeggarre homaa gochuu hin danda'u jechuudha garuu wannan beeku tokko isinii qooduudhaaf duubatti hin deebi'u kanaafuu warri siif fayyadu fudhachuu hin dandeessan jechaadha maal jechuun barbaada yoo dibbirtii qabaattan yoo haarii qabaattan haarri isin irratti ba'a inni biraa immoo jechuudha bakkeen isin jiraattan sun fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti jechuudha biyya araboota an akka biyya ho'aa ta'e amma fakkeenyaaf Dubaay ho'aadha bahaariin illee ho'aadha biyya ho'aa qabu jechuudha keessa kan jiraattan taana akkasumas immoo guyyaa sa'aatii 24 sheelaa yookiin immoo shaarbii mataatti mammaratta yoo taatan kunillee haarri fiduu danda'a inni kabira immoo
bishaan ho'aa yeroo hundumaa yeroo shaaworii dhiqatan rifeensa keessa miicatan bishaan ho'aadhaan kan dhiqatan yoo ta'e yeroo hundumaa jechuudha. Kunillee rifeensa keessa yeroo tokkome gadi dhufee jechuudha caafirratti adii ta'a. Fakkeenyaaf kun amma asii erga biqilee booddee caafirratti kan adii ta'uuf sababa maaliitiif isinitti fakkaata? Sababa ho'aa yookiin immoo sababa bishaan ho'aatiif jechuudha. Akkanatti illee harriin namarratti ba'uu danda'a jechaadha. Harriin immoo balleessuun hin danda'ama warra jettaniif jechuudha. Anillee fayyadamee sin beeku harriinis narratti ba'ee hin beeku. Maybe kana booddee viidiyoo isiniif hojjechuu hin danda'a. Garuu akkuma dhaga'e yookiin immoo akkan viidiyoo ormaati irratti argee irratti jechuudha isiniifan hima. Innis maalinni qurunfuda shaayii gurraacha yookiin immoo shaayii diimaa jechuudha. Isa qarafa afaan keenyatiin maal jedhama? Qarafaa miti. Yeroo dhadhaa dibatan namoonni baadiyyaatti axumbaara jedhama afaan kiyyaan afaan Oromoo keenyatiin jechuudha. Axumbaara yookiin immoo namoonni baadiyyaatti yeroo dhadhaa dibatan gurra jalatti isa suuqqatan kana jechuudha. Isa kana sadeen danfistanii bishaan burcuqqoo maankaa 4 axumbaara maankaa 4 qurunfuda maankaa 1 akkasumas immoo shaayii diimaa burcuqqoo tokko sadeen kana danfistanii sana booddee hinnaa gurraachaan erga waliin maktanii booddee jechuudha mataa keessan irratti dibatan. Sana booddee daqiiqaa 30 yookiin immoo daqiiqaa 40 ofirra tursiistanii dhiqattanii sana booddee harriin keessan maybe ammi tokko siniif gurraacha'uu danda'a jechuudha. Amma dhumaatitti yaaballeessuu baatullee wanti ani beeku hin jiru. Garuu kana booddee irratti wada siniif seenaa nan hojjedha. Wanta anillee gama kootiin maaltu akka harrii balleessu yaalee anaaf mana kiyya keessatti kan naaf danda'ame yaalee kan balleessu yoo jiraate ta'e battalumaanaa siniif dabarsa jechaadha. Kana fakkaata waa'ee harriitiif kanan qabu. Durallee afaan Amaariffaatiin hojjedheen ture waa'ee harrii jechuudha. Maaliif ijoolleen hedduun gaafatanii turanii anillee akka qalliititti illee garaagaraatiin hojjedheen jira TikTok irrattis viidiyoodhaan jechuudha. Namoonni baay'eenis jaalatanii ilaalanii jiran jechuudha waa'ee harriitiif viidiyoon ani hojjedhe jechuudha. Kanaafuu isinis akka jaalattan abdiin qaba. Harriin umuriidhaan dafee umuriidhaan alaa yookiin immoo waggaa 20 waggaa 18 ol amma waggaa 25 keessatti kan sinitti harriin sinirratti babba'u taanaan bakka ho'aa yoo jiraatan akkasumas immoo yoo yaada baay'istanii kan yaada yoo ta'ee fi dibirtii yookaan dabbaramtan ta'e of jibbitan kan ta'e harri sinirratti biqiluu yookiin immoo sinirratti ba'uu danda'a jechaadha. Akkuma sin immoo osoo wanta san amma fakkeenyaaf wanta sin dabbaru san adeemsa keessatti jijjiirama isinitti argisiisuu danda'a. Maybe yoo dhiistan dabbaramuusa yoo dhiistan yookiin immoo aara keessan yoo dhiistan jechuudha. Wanta ani isin jedhu barbaadu naarina. Maaliif wanti hunduu hin darba jechuudha. Wanti hunduu hin darba. Wanti akkasumatti itti fufu bara dheeraa hin jiru. Guyyaan har'aa kun deebi'ee hin dhufu jechuudha. Hin darba. Amma sa'aatii booddee guyyaan har'aa kun guyyaan ammanaan viidiyoo itti hojjedhu kun hin darba. Boru guyyaa haaraadha. Wanta haaraa argitu, wanta haaraa barattu, jijjiiramni hin dhufa abdiin kutatinaa hin haarina. Jajjabaadhaa sinan jaaladha. Guddaa tokko sin jaaladha sinan kabaja. Akkuma sin jedhe jaalattanii ta'u waan na hordoftaniif gaaffii sin gaafattan hunduma keessaniif immoo nan deebisa jechuudha. Koomentii jalatti nan deebisa. Viidiyoo siifan hojjedha. Kanaafuu isinillee viidiyoo kootis hiriyoota keessaniif sheerii godha. Yaada qabdan illee jechuudha. Yaada kamiyyuu yaa ta'u yaada gaaris yaada gadhees nan fudhadha. Maaliif dogongora kiyyarraa barachuun barbaada. Viidiyoon har'a booda hojjedhu jechuudha. Kanarra kan barumsa qabuu fi kan namni jaalatu ta'uu akka qabu nan amana waan ta'eef jechuudha. Anillee viidiyoo sin barsiisu, viidiyoo sin irraa barachuu dandeecha, viidiyoo sin jaalatan isiniif hojjechuudha kan yaala jechuudha. Anallee fayyada, ofiifis fayyadama. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Ifa mana godha warri ani sin aarsu, wanti ani gochaan kee sin aarsu, wanni ani haasa'u sin aarsu homaa gochuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Inna kanarraa kana fee galatoomaa sinan jaaladha. Sheerii gochuu, subscribe gochuu, milkita dawilii yookaan bilbilaa san tuquun dagatina. Baay'ee sin jaaladha galatoomaa.